Kooriyaan kaabaa Raashiyaa waliin waliigaltee raayyaa ittisaa mallatteessite. Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti jedhan ilmi mootii Saa'ud Arabiyaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiin isinitti deebineerra. Hanga dhumaatti akka nu waliin turtan isin affeera laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatina. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwii hojii kurmaana tokkoffaa gamaaggamuu eegale. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gamaaggamoo raawwii hojii karoora keenya ilaaluun cimina keenya itti fufuun hanqina keenya baasnee xiyyeeffannoon hojjechuufi jedhan. Hir'inoota hojiilee keessatti mul'atan osoo hin haguugin gamaaggamuun madda ciminoota keenyaati jedhanii qaawwa hojimaata badaa hanna malaammaltummaa fi kanneensa tajaajilaa mudatan hiikuun magaalaa jiraattota isheef mijattuu taate ijaaruu keessatti hooggantoonni hundinuu akkamitti karoorfatee hojii fi itti gaafatamummaa akka bahatu gamaaggamuu qabna jedhan. Oduu biraatiin miidhaa koorniyaa yeroo garagaraatti dabalaa jiru to'achuuf namni kamuu gahee isaa bahachuu qaba jedhame. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinnee akkaataa miidhaa koorniyaa hambisuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Hooggantuun ittaantuun biirichaa Aadde Zinnaash Katamaa maal na dhibee fi sababoota biroon yeroo miidhaan qaamaa, xiinsammuu fi saalaa dubartootaa fi daa'imman irra qaqqabu namni kamuu callisee ilaaluu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Waltajjii marii kana irratti abbootii amantaa, manguddoota dubartoota, bakka buutota waldaalee siivikii dabalatee namoonni hawaasa keessatti dhageettii qaban hedduun argamaniiru. Carraa gabaa hojii idil addunyaa jirutti fayyadamuuf ciminaan ni hojjenna jedhan ministeerri hojii fi ogummaa. Carraa hojii biyya keessaa babal'isuu fi ammayyeessuu dabalataan carraa gabaa hojii idil addunyaa keessatti argamu guutumatti fayyadamuu irratti xiyyeeffannaan akka hojjetu ministeerri hojii fi ogummaa beeksiseera. Kun kan ibsame waltajjii raawwii hojii fi kallattii gara fuulduraa Expo hojii biyyaalessaa 5ffaa irratti yeroo mari'atamedha jedhan. Waltajjicha irratti bu'aa milkaa'inaa dhaabbileen hojjettoota qacarrii kan cimsu dabalatee dhimmoota bu'uuraa hojii uumuu irratti mari'ateera. Haala kanaan gahumsa dhaabbilee hojjettoota qacaran cimsuun namoota hojii dhabeeyyii fi qacartoota walitti fiduun cimsee kan itti fufu ta'uu ibseera. Hojii biyya keessaa babal'isuu fi ammayyeessuun irra darbee sadarkaa idil addunyaatti hojii fagoo dabalatee carraawwan damee adda addaa irratti argamuun guutumaa guututti fayyadamuuf akka hojjetu akeekkachiiseera. Haala kanaan dameen dhuunfaa gahee isaanii akka baatan gufuu isaan mudatu hiikuu fi lammiileen carraa hojii qulqullina qabu argatanii irraa fayyadamoo akka ta'an haala mijataa uumuuf tattaaffiin eegalame cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Marii kanarratti ministeerri hojii fi ogummaa Aadde Mufariyaat Kaamilii fi deetaan ministeeraa obbo Salamoon Sookaa dabalatee aanga'oonni darajaa .com fi Itiyoo Joobsi argamuu isaanii odeeffannoon ministeera hojii fi ogummaa irraa argame ni mul'isa. Sirna cimaa ijaaruuf barnootaa fi teeknoolojii cimsuun murteessaadha jedhan obbo Awwaluu Abdii. Gumiin ce'umsa misooma barnootaa marsaa lammaffaa mata duree biyya cimtuu fi badhaate uumuu keessatti gaheen barnootaa olaanaadha jedhuun bakka pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti taa'ameera. Pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii sirna cimaa ijaaruu fi barnootaa fi teeknoolojii cimsuun akka barbaachisu himaniiru. Qulqullina barnootaa mirkaneessuun bu'aa barachuu ol kaasuu fi hundinuu gahee isaa bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. Rakkoo gama qulqullina barnootaa jiru furuu keessatti barsiisota dabalatee maatiin, hooggansi manneen barnootaa fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu hundi irratti hirmaachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Oduu biyya alaatiin Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti jedhan ilmi mootii Saa'ud Arabiyaa. Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwataa jirti jechuun ilmi mootii Saa'ud Arabiyaa Muhammad bin Salmaan Israa'elin balaaleffataniiru. Kunis erga waraanni Gaazaa keessatti eegalee qeeqa jabaa ifatti biyyattiin dhageessifte keessaa tokkodha jedhame. Walgahii duriiwwan biyyoota Musliimaa fi Arabaa irratti ilmi mootii Saa'ud Arabiyaa kun haleellaa Israa'el Libaanos akkasumas Iraan irratti ragootu qeeqaniiru. Ergaa hariiroon Saa'udii fi Iraan fooyya'uu agarsiisuun Israa'el lafa Iraan irratti haleellaa akka hin raawwannes akeekkachiisan. Biyyoota kaanis ilma mootii Saa'udii harka jalaan biyyattii kan hoogganan isaanii jedhaman waliin ta'uun West Baankii fi Gaazaa keessa Israa'el akka baatu gaafataniiru. Gama biraatiin dadhabina hawaasa idil addunyaan waraanni Gaazaa keessaa dhaabbatu dhabe jedhan ministeerri dhimma alaa Saa'ud Arabiyaa. Israa'el Gaazaa keessatti beela uumaa jirti jechuunis himataniiru. Waraanni Gaazaa keessaa haleellaa Hamaas daangaa Israa'el ce'ee raawwateen eegale. Kanaanis namoota 1,200 kan ta'an yoo ajjeefaman 251 to'annoo butanii fudhatanii turan. Egasii Hamaasiin haaloo ba'uuf haleellaa Israa'el gooteen walumaa galatti namoonni 43,400 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Hamaasiin durfamuu ibseera. Dhihoo waajjirri mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gabaasa baaseen ji'a 6 keessatti kanneen Gaazatti ajjeefaman keessaa
dhibbantaan 70tti kan siqan dubartootaa fi daa'imman ta'uu ibseera. Dureewwan kora kanatti hirmaatan haleellaa Israa'el hojjettoota UN irratti geggeessiti jedhanis balaaleffataniiru. Kana dura US fi UK dabalatee tarkaanfii Israa'el dhaabbanni gargaarsaa UN Hamaas waliin dalaga jechuun himattee seera dhaabbatichaa dhorkuu baasteen yaaddoo qaban ibsatanii turan. Oduu biraatiin Kooriyaan Kaabaa Raashaa walii galtee raayyaa ittisaa mallatteessite. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waliigaltee kana irratti mallattoo isaanii kan kaa'an yoo ta'u gama lamaaniin sanadoota mallattaa'an erga wal jijjiiranii booda hojiirra kan oolu ta'a jedhame. Waliigaltichi lamaan keessaa tokko irratti haleellaan kan raawwatamu yoo ta'e deeggarsa waraanaa akka waliif taasisan ni hayyama. Kooriyaan Kaabaa waliigaltee ittisaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un fi Raashaa Vladimir Putin Jaawata bajjii darbe Pyongyongitti mallatteessan raggaasifte jechuun Reuters KCN wabeeffachuun gabaaseera. Kooriyaan Kaabaa Raashaa hanga waraana Yuukireen keessatti geggeeffamu injifattutti akka deeggartu Ministeerri Haajaa Alaa biyyattii beeksiseera. Gabaasni kun kan ba'e yeroo qeeqni idil addunyaa tumsa waraana biyyoota lamaanii irratti ka'uu guddachaa dhufuu isaatti kan ta'es himameera. Yuukireenii fi biyyoonni dhihaa Kooriyaan Kaabaa waraana Yuukireen keessatti geggeeffamaa jiru irratti Raashaa cinaa akka loltuu fi loltoota kumaatamaan lakkaa'aman ergite jechuun himataniiru. Raashaan himannaa kana kallattiin deebii hin laanne akkasumas Kooriyaan Kaabaa loltoonni ishee akka seenan heeyyamte jettee hin amanne. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin waliigaltee kana yoo waraanni gama lamaan gidduutti uumame deeggarsi waraanaa fi kanneen biroo hunda hayyamuu akka danda'u mallatteessaniiru. Seewul, Washingtanii fi Kiev loltoota Kooriyaa Kaabaa 10,000 ol ta'an Raashaa seenuu isaanii kan himan yoo ta'u, qondaaltonni Ameerikaa fi ministeerri ittisaa Yuukireen gariin naannoo Kursik naannoo daangaa Yuukireenitti lolaa jiru jedhan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin gama isaaniitiin waraanni biyya isaanii loltoota Kooriyaa Kaabaatti waliin taasisaniin miidhaan gaheera jedhanii torbaan darbe akka dhufanii fi waldhabdeen jalqabaa lamaan gidduutti taasifamu addunyaa irratti tasgabbii dhabuu haaraa kan banuudha jechuun akeekkachiisaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa sheer, laayik, sabskiraayib gochuun waliin tura. Oduu dursuun kan isin waliin ture Annameen Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatoomaa.